Meeqaan keenya laataa kan boolla du'arraa xiqqoof kan deebine kana waaqa qofatu beeka. Baay'een keenya xiqqoof du'aa olleerra. Har'a immoo namoota du'arraa xiqqoof hafan namoota kaameeraa nageenyaa naannoo sana ture waraabaman kan ilaalluudha. Chaanaaliin kun viidiyoowwan bohaarsotaanii fi barsiisotaan hedduu qabatee waan jiruuf maatii ta'uun sabskiraayib gochuudhaan daawwadha. Akkasumas viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e ammoo laayik gochuun na cina dhaabbadha. Namichi kun Waaqayyoon maal jedhee galateeffata laata? Osoo namichi kun hin jiru ta'e wanta uumamuuf ture isinumtuu yaada. Namni yeroo isaatti malee hin du'u kan jedhamu dhuguma. Kan namichi kun oolee ammoo baay'ee ajaa'iba. Yeroo Waaqayyo si faana ta'u du'a akkasiis in oolta. Yennaa daandii qaxxaamuranitti bitaa fi mirga osoo hin ilaaliin qaxxaamuruun balaa akkasiif nama saaxiluu danda'a. Yeroo tokko daandiirra deemanii qofaaf balaan nama hin quunnamu. Iddoo homtuu hin jiru jedhanii ta'anittis nama quunnamuu danda'a. Mootorsaayikiliin kun suuta jechuun isaa du'a hamaa isa oolcheera. Ispoortiin mallee yookaan ispoortii adda ta'e agarsiisuuf yaaluun balaa hamaa akkasiif nama saaxiluu danda'a. Jaalalleewwan kun osoo bishaan daakanii nyaachaan nyaatamanii oolan. Yeroo bishaan uumamaas ta'e namtolchee daakanitti bishaan sana haala isaa wallaaluun balaa akkasiif nama saaxiluu danda'a. Wanta qara qabuun taphachuun gaarii miti. Sababiin isaa immoo mudannoo akkasiis mudachuu danda'a waan ta'eef. Namni kun biyyi nagaadha jedhee osoo daandii irra deemuu billaa yookaan albee gamoo irraa bu'ee xiqqoof isa bira darbeera. Ajaa'iba! Namni kun yeroo iskeeboordii isaarraa kufeetti gad jechuun isaa balaa hamaa isatti dhufe irraa ooleera. Dinqii ooluu akkasii yoo Waaqayyoof dhiisan malee maal jedhu? Yeroo Waaqayyo si oolchuu fi akka inni itti si oolchuu namaaf hin galu. Namichi kun sekondiif du'aa kan ooledha.
Namichi kun osoo daandii qaxxaamuruu konkolaataan lama walitti bu'ee balaa hamaa irraan ga'ee oole. Namni kun motora isaa miicuuf yeroo jedhutti maashinii inni ittiin miicuuf fayyadamaa jiru elektiriikii gara qaama isaatti dabarsee balaa hamaaf isa kan saaxiledha. Balaan himateennuuf silaa irraa of eeggatu. Namoonni kun osoo daandii cina deemanii konkolaataa booddee isaanii dhufeen lubbuu isaanii dhabanii oolan. Lafa hojii keetti illee wanti lubbuu kee balleessuu danda'u otoo hin beekin sirra ga'uu danda'a. Namichi kun osoo mana qulqulleessuu wanta isa mudate ilaala. Konkolaataan ispoortii kun xiqqoo bowaa keessa buutee oolte. Kan nama ajaa'ibu garuu konkolaataan kun akka homtuu hin uumamneetti deemsa itti fufuu isaati. Namni kun biyyi nagaadha jettee osoo daandii irra deemtu gommaa konkolaataa deemaa jiru irraa utaaleen haala kanaan lubbuu ishee dhabdee oolte. Celeste. Yaaddaniittu sareen kun osoo namni kun achiin jiru ta'ee sekoondii 10 gidduutti mataa ishee ofirraa dhabdi turte. Daandii cina taa'uu riiskii hamaa akka qabaachuu danda'u hin beektu. Namichi kun iddoo taa'ee jiru osoo koo baatee balaan isarra ga'u hamaa ture. Oromoon gaafa mammaakuu akkas jedha. Jejjeraa re'een horuu jedha. Baay'ee ariifachuun balaa akkas jiruuf nama saaxiluu danda'a. Nossa senhora, meu irmão. Que é isso, velho? Namni kun iddoo dhaabbachaa jiru deemuu osoo baatee wanti lafa inni dhaabbatee ture irra ga'uuf ture salphaa hin turre. Yeroo tokko tokko carroomuun akkanaas ni jira. Oromoon akkas jedha. Akka baluun sirbaan qolee nama jallisaa jedha. Konkolaataan lammata irra jiru kun konkolaataa isa duraa jiru hordofee osoo deemu kan balaa hamaaf saaxilamee ooledha. Kaafee keessatti illee balaan akkas jiru nama mudachuu danda'a.
Hayyee kana fakkaata ture viidiyoon irraaf qabadhee dhufee namoonni balaa hamaa kanarraa ooltanii beektan Waaqayyoon as nu oolchee beekaa jechuun Waaqa keessan koomentii jalatti galateeffadhaa. Torban viidiyoo mata duree haaraa ta'e wal arginaa. Waaqni balaa hamaarraa isin haa eegu. Nagaan naaf tura.